Falaasamoota ajaa'ibaa isa kanan dubbiserraa fi kanan argerraa wanta natti toleefan isiniif qooda isinillee akka isinitti toluun abdii qaba. Sooshaalizimii ati sa'a lama yoo qabaatte tokko ollaaf kennuu qabda. Komiyuunizimii ati sa'a lama qabda mootummaan lachuu sirraa fudhatee aannan siif kenna. Faashizimii ati sa'a lama qabda mootummaan lachuu sirraa fudhatee aannan sitti gurgura. Naazii mootummaan saawwan kee fudhatee si ajjeesa. Kaapitaalizimii ati sa'a lama qabda. Sa'a lama qabdu keessaa tokko gurgurtee jibicha bittee loon kee baay'isuudhaan gurgurachaa bu'aa jalaa argattuun jiraatta. Kaapitaalizimii ammayyaa sa'a lamaan keessaa tokko gurgurtee jibicha bittee loon kee horsiifatta. Qarshii argattuun saawwan ollaa keetii irraa bitta. Ollaa kee hojjetaa gootee mindeessita. Ollaawwan kee kun akkuma hiyyoomanitti du'u. Hawaasa Ameerikaa sa'a lamaan keessaa tokko gurgurtee sa'a aannan oomisha olaanaa qabdu bitta. Saani kun humnaa ol aannan kennuu irraa kan ka'e si jalaa du'u. Duuti kun akkasiif qoratamu gorsaa seeraa mindeessita. Hawaasa Faransaay sa'a lama qabu. Sa'a lama qabdaa sa'a sadaffaa yoo barbaadde mootummaa irratti hiriira bahata. Hawaasa Jarman sa'a lamaan qabdu qorannoodhaan waggaa 100 akka jiraatan ji'atti al tokko qofa akka sooratan aannan saawwan 10 akka oomishan taasifta. Hawaasa Chaayinaa aannan sa'a lamaan irraa argatte lammii keetiif gurgurtee aannan pilaastika irraa oomishtee biyyoota ollaatiif gurgurtee qabeenya kee ol kaafta. Hawaasa gurraacha Afrikaa sa'a lamaan qabdu gurgurtee yookaan qaltee ji'a tokkotti nyaattee fitta. Achii booda dhaabbanni gargaarsa sa'a baay'ee naaf kenna jettee eeggatta. Sun ta'uu yoo baate gara mana amantaa deemtee kadhatta. Saawwan akka samii irraa siif roobu guyyaa 40 fi halkan 40 ni lagatta yookaan soomta. Osoo akkana jettu hiyyummaa gadadootiin addunyaa irraa du'aan dhabamta.